Akkam jirtan nagaa fayyaa kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraatan. Kun daraaraadha. Arraan tanas wantoota kudhan nu qabadee dhufe. Maal faadha wanti kurnan kun? Iccitii dhuunfaa keetii eeggachuun faayidaalee kudhan taatee argattu irraa dubbanna. Maal faadha faayidaalee kurnan kun? Namni tokko iccitii dhuunfaa isaa yoo eeggate faayidaan inni argatu maal faadha? Isaan kanarraa dubbanna kudhan. Tokkoffaa hanguma ati iccitii dhuunfaa keetii namaa qooduurraa if qusattu takka namootan jiruu fi jireenya kee keessa seenuurraa if qusatan. Hangasuma takka jiruu fi jireenya kee boora'uurraa xiqqaata. Tokkoffaa kana. Lammaffaa gaafa iccitii jireenya keetii eeggattu jireenya keetii wal qabatee yaadni summaa'aan, humni summaa'aan yookaan histiin yookaan humni ati yeroo taane irra baaftu baay'ee xiqqaachaa deema. Sadaffaa gaafa iccitii jireenya keetii eeggatte yaadni namoonni biraa gamaa gamanaa odeessu. Haabaluu achi odeessu, haabala odeessu. Kanaaf bakka kanatti jireenya kee oofuudhaaf bakka kana ta'e jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Gaafa iccitii jireenya keetii eeggatte. Afraffaan waan siif ta'u yookaan waan jireenya keetiif ta'u waan feete hojjechuudhaaf namni akkasii mirkaneessu yookaan mirkanii namarraan barbaadu. Jireenya kee keessatti nagaya argatta. Shanaffaadha kun. Shanaffaan jireenya kee keessatti nagaya argatta. Jaaffaan ammoo namni hundi hiriyaa kee yoo ta'e yoo nama hunda hiriyaa godhatu taate gaafa nama hunda hiriyaa godhatte ifiifuu rakkoo qabda. Atummaan mataa keetuu. Gaafa nama hunda hiriyaa godhatte rakkoo qabda. Akkana jechuun maal jechuudha? Odeeffannoo dhuunfaa keetii nama hundaaf qooduu waan hin danda'amne jechuudha. Yeruma takkallee odeeffannoo dhuunfaa keetii irratti nama tokkollee amanin. Don't trust anyone. Nama takka amanuu qabdu odeeffannoo dhuunfaa keetii on your personal information. You cannot trust anyone. Akkas jechuu dandeenya jechuudha. Hatti aanu kaayyoo dhuunfaa keetii galmaan ga'uuf daandiilee tokko kophaa ta'e yoo deemte parsantii 10 yookaan dhibbantaa 10 harka 10 caala daandii tokko kophaa ta'e deemtee kaayyoo keetii galmaan ga'uudhaaf gaafa kaayyoo kee galmaan ga'uu deemtu daandiilee tokko kophaa ta'e yoo deemte it is 10 times yeroo 10 caalaadha jechuudha. Siigalee yeroo 10 namaa waliin deemuurra kophaa ta'e deemuu caalaa jechuudha daandiilee tokko irratti. Iccitii dhuunfaa eeggachuun maal seekan? Walabummaa, if danda'uu fi walabummaa kana si barsiisa. Akkana jechuun iccitii dhuunfaa isaa namni gaafa eeggatee sadarkaa gadi fageenyatti namaa wajjin wal qunnamuu, muuxannoo namaa wajjin wal qunnamuu akka horatu si godha. Inni kuni saglaffaadha. Kurnaffaan ammas maali? Isa kurnaffaa kana namni baay'ee ni hubatu. Maali inni kurnaffaan kun? Laali jireenya addunyaa kana keessatti namni dhufaan ni deema. Namnummaan fadheewu, abbaan fadheewu ni dhufaa ni deema. Kanaafuu akkamitti kophaa ta'e akka jiraachuu qabdus baruu qabdaa jechuudha. Osoo koptummaa sitti hin dhagaamin kophaa jiraachuus baruu danda'u garuu osoo koptummaa sitti hin dhagaamne jechuudha. Kana faayidaalee kurnan namni iccitii jireenya isaa eeggate irraa argatu. Har'aaf tanaan nu qabadee qophii wal fakkaatuun amma walitti deebinu. Peace.